Seenaa biyya teenyaa keessatti barri isaa bara impaayirri mootummaa Itoophiyaa sirna amantii takka, aadaa takka, afaan tokkoof eenyummaa tokkotti amanuun dhuunfatamee lammiiwwan biyyattii hundi ifta'anii jiraachuudhaaf dheebotaa turan keessatti ture. Kan godina Harargee Ba'aa Aanaa Kombolchaa naannawa Tuulaa Mansuuritti Sheeyini Sheekanii Sheek Adam Tuulaa dhalatan. Harrara dhaabbanne bara saniif duuba yoo miillanne waggaa 105 har'aa dura ta'uu isaati jechuudha. Ani Adam Ahmad maqaa qoosaa abbaa kiyya waan jedhaniin Ahmad jedhaniin Adam Ahmad Ibrahim. Bakka itti mataan kiyya lafa bu'e mana kana arginu. Umrii ijoollummaa tiyyaa adoo qaraatiin ta'in dur namni ijoolleedhaa horii tiisa. Adoo horii tiisuutiin horiirra nama qaraatiin deebi'e. يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة. Sheeyini Sheekanii Sheek Adam Tuulaa umrii ijoollummaa isaaniitiin jaalala darasoota naannawa isaanii jiraniif qabuun booji'ame. Ilmi amantii Islaamaa muuxaaluudhaaf murteessee aaliman naannawa isaa jiran irraa ilmii diin barachuu akka eegaleefim waggaa hedduudhaaf ulamaawota naannawa isaa jiran irraa ilmii diin barachaa akka turan dubbatu. Oyi boomsoo ta'e nama ijoollee mitiire nama uccoo adii kanaan fedhalaaf dirasaa tan. Sanii abbaan kiyya hangafatti aanu baradhu yeeti gad lakkise. Ni fuudhanii duuba lakkise barnoota lakkiseera. Yoggaan an cabjee ban tiikadawunii kana lakkisee ganda kana jira bakkattoon barat itti baratan guddoon wali baratuusaa jira isaan biratti deebi'e didee eeggaa didee dhiisaa jabbaan kiyya kanuma keessaan waan dabinu haa baasu achiin raatii seene jechuudha. Namoota barsiisuutu ganda kana jira barataasaa dhiitu mana keenya jira. Barataasaa kanatti eegalee jechuudha. Akkaataa eegalee kiyyaa akkaataa akka ajaa'ibaati. Akka namni ijoollee inti barattuu miti. Akkuma namni guddaa inti baratuttiin kitaaba irraa baratan kanarraa waan silaa ijoollee alifarraa barsiisan na barsiisaa inni san Sheek Muhammad Ibrahim jedhaniini inni warra gama Baabbileeti. Na barsiisee harfiin barsiisee kitaaba kana yoggaa takka isa na arrabaa kanama quraanaatti quraanan beeku gaafa san quraana arrabaa arraa kanaan qabadha barumti hiikaan qabadha akkasii na faciisee booda harfii baradhe jechaani. Harfii baradhee isa ta'irraa kitaaba tokko kasabiina jedhanirraa qaree Kashgar Zakare amma kitaaba tokko ka'umdan irraa qaree inninis inshaallahu ta'ala karaa biyya isaanii deeme umrii isaa booda biyya isaanii du'enni Sheek Muhammad Ibrahim korkoruu jedhan jechuudha. Tokko isa kana amma isa kana jammarraa hanga dhumaatti yoo xiqqaatte ama 5 ni ta'e isa kana wajjin jiraachuun kiyya. Qanii dura bara kanarraa ama 5 yoo xiqqaatte ta'e jechuudha. Xiqqaatte ama 5. Eegas booda sheeka tokkoon dhufee kunoo gaara ganda warra Bakaroo jedhaniini achi dhufee qubatee isarratti eegalee jechuudha waan eegas booda. Gaara san yoo xiqqaatte ama 10 ni geenye jechuudha gaara san keessatti. Gaara sanitti barnoota
waan yookaan murtiilee waan islaamummaadhaa guutuu ilaa minhaajanitti isa biraan ta'a jechuudha. Jalaa qabee qaasimii jaan zubajjaan minhaajaan xullaabjaan ilaan gachiitti gaara san amma kudhanni yaadamu gaara san. Amma namoonni beeku manguddoon san dhufuullee jiraatti illeedha. Garuu gurguddoon san hin jirtu namoonni gaafa san jiru ijoollee ni jirti. Eega booda isheen kun xiqqaachuu ni fayyaa dhabee aduun nuti gara ala baanee jechuudha. Ala baanee garuu kitaaba inni nu barsiise kana olitti illee aduu bakka bootti illee hedduun biraatiin kan manni barsiise kana deebuudhaan hanga amata 3 takka yookaan amata 2 takka ni ta'a. Kana booda walmi nuu dura jiru akka isin jettan kun hin ta'uu nuun jedhanii afaan arabaa barattan malee akka kanatti barachuu hin dandeenyu nuun jedhan jechuudha. Gama afaan arabaa deemne afaan arabaa jechuun naawwii jedhan takka sarfii jedhan ma'aanii jedhan takka tamuggaalee mantiqa jedhan yoo kana barattan malee barnoonni isin barattan kun gogoo nuun jennaan lakkiin nu gara barnuu tanaa deemne jechuudha. Barnoonni kunii soo xiqqaate hedduu zamana bareedaa harkannee barsiisonnis akka gaarii barsiisan khayruunis gaariidha. Kana keessatti walii gara ama 5 ta'uu danda'a jechuudha. يا ربي فانو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فانو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة Aalimmaniifim ulamaawota ilmii diin islaamaa barsiisan hedduu irratti kitaabbilee amantaa musliimaa gurguddaa garagaraa barachuudhaan ilmii diin sirritti funaannatanii beekumsa amantaa guddaa eega horataniin booda maatii isaa biratti deebi'uudhaan masgida naannawa isaa jiru tokkotti ilmii diin islaam barsiisuu akka jalqabaniifim beeytoota amantaa musliimaa hedduu oomishuudhaan hawaasa akka tajaajilaniif baasanii akka jiranis sheeyni sheekanii sheekh Adam Tuulaanii dubbatu. Waa cufaagaa barnoonni kun tuujii bahara hanga warraa borraa rabbanne ani barsiisuuf asii gale jechuudha. Bakka tuu inti galle hoo matiiwwan irraa yaane kana jechuudha. Laal manni inti gale usmanuma kana laal kun kan bakka kana ijaarame kana cita qaba sangaa. Asitti barsiisuun ture amma hanga amata 25 takkaa'uu 30 takka waan baranne kana taariyaa tana hanga ishee gabbeessinutti namoota barsiifnuu fi kanaas fi qabnee waliin jiraannee haaruun wantu dunno haariyaa tana dhugaa hayyummaa si irraa raawwanne eegee booda bakka suggujjaan santachi irraa bitee achi dabarre jechaan baas asifitti dundeeme jechuudha. Amma namoota nurraa barate dura eegalee irraa isaan tunarra beekee jira. An amma barsiisuun kiyya amma 60 wayita jechuudha. Umriin kiyya immoo har'a amma 105 baay'ee sadii mukkana jechuudha. Barnoonni kun lakkumaan ida'ama ilaagaa amma ani nama guddaa ta'e hanga naga'utti barsiisuun kiyya amata 60 waa
akkaniisa jechuudha. يا ربي فنوب حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنوب حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة Sheeyni sheekanii sheeka Adam Tuulaa hanga guyyaa irratti ilmi amantaa Islaamaa barsiisaa kan jiran ta'uudhaafim carraaqqii cimaa taasisaniinis aalimmanii fi ulamaa'ota akka isaanii kan diin Islaamaa barsiisan hedduu oomishuu bira dabree darasoota yookaan barattoota amantaa Islaamaa kumaatamaan oomishuudhaan beekumsa dhugaatiin qaree dhaloota wallaalarraa akka baraaraniif eebbisee majliisa amantaatirraa baasee akka jirus namoonni seenaa sheeka sheekanii kana itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Durarratti sheeka keenya sheeka Adam Tuulaadhaa jechuun nama silaa seenaa isaa nuti dubbannu miti. Nama nu oliitti dubbachuudhaan malee. Ani seenaa sheekaa taniin isarraa dhageessiniin qaba. Taniin umriidhaan hin dhaqqabin taniin irraa dhageessiniin qaba. Taniin ammas irraa arkee ifiit ijaa beekuusiniin qaba. Taniin osoo isarraan dhageessin nama biraarraa dhageessiniin qaba. Seenaan sadeen kun yoo nufi waliif finne sheeyni durarratti waan kannaa rabbiin nuu kanne yeroo tana keessatti kannaa rabbiin nuu kanne qananiisaa rabbiin nuu qananiise ta'uudhaatiitu irraa beekama. Sheeyni keenya waan isarraa dhageenye keessatti waan si ajaa'ibsiisu wanni inni beekamuun baay'isee guddinni laal yoo nufi manguddummaa dhufe akka nama dubbii manguddummaa qofa beekuutitti haasa'ee fixa hayyummaadhaan. Yoo nufi ilmiidhaan dhufe ilmii waan ittiin seene hunda baaba ati ittiin seente waan ati gaafatte hunda siidhaa lafa sii kaa'uudhaan gama biraatiin yeroo rakkoon dhufte gaaf tokko haadha abdii haadha manasaa haaseessineeti maal jette guyyaa rakkoon muslima jabaatte akkan namni hidhamee ulamaayin hidhamtee wanni adda addaa gaggeeffame wanni beeynuun sa'aa dur ka'u halkan salaatulleelii ka'uun dura ka'atte booyisa isaatiin hin beekette takkaa rakkoo namaatiif ji'ee rakkoon diinirra geessus sabarra geessus dhalootarra geessus rafeen beeku. Sheeyni keenya sheeka diinii fi barnoota diinii fi hayyummaadhaa fi qaroominaa fi waa hunda walitti qabate. Warri ammaan tana arraan tana qaroome jedhan kun hundi isaanii qaroominni isaanii osoo nufi walitti fidanii kan yeroon inni barate san yeroo teknooloojiin hin jirre san barate warri teknooloojiidhaa kuneefi inni walitti hin dhiyaatan. Gama nasihaa qaceelfama irshaadaata tawjiihaata guunee fi qaceelfama waa'ee duniyaarra kennuuf. Gama biraatiin akkuma dubbatame sheeyni keenya barattoota meeqa barsiisee GM dhaabbata kanatti himuudhaaf baay'ee nama dhibu. Akkamiin nama dhibu? Ama waggaa 60 ol barsiise. Kani suqul taa'ee barsiisee fi kani ganda Usmaan taa'ee barsiisee fi kani deemaa majliisa barsiisee iddoo waggaa 60 ol. Sheekan isaa keessa warra inni barsiise keessa kani kitaaba tokko irraa qara'aa inni kitaaba tokko qaraa'ise faadhaa jira. Sheeka kitaaba tokko irraa qara'aa inni deebi'ee sheeka sanirraa amma sheeyni sun ammas kitaaba biraa irraa qara'u faadhaa jira. Osoo ijoollummaarraa barsiisuu eegale. Barattoonni isaa kun gaafa gadi bu'ee fakkeenyaaf gaafa rabshaan yaa'iin lolli biyya tana taa'ee biyya tana dhufee darasaan biyya tana taa'uu hin dandeenye. Darasaan meeqa gabbuute jenna toora nama 300 gabbuute takkaa darasaan isaa toora sun gadi hin buune wuli nama 500 600 700 deebi waggaadhaatti hin beeka baanaa beeki waggaa tokko keessatti deebi gaafa 2,000 geessuu jira kana yoonii fi afreejii isaa amatuma hunda wagguma hunda namuma 1,000 baasa yoonii fi anne wagguma hunda nama 1,000 qaraayisa yoonii fi anne ama 60 fi waa keessatti meeqa waan ni jiru nama dhiba ammoo kan sadarkaa ulamummaa qabatee gattaa'ee barsiisu warra akka Sheekh Yuusuf Cirootii isarraa barate warra akka Sheekh Mahammad Booseesaatii isarraa barate warra akka Sheekh Ahmad Watariitu isarraa barate warra akka Sheekh Aliyyii Fallaanaatiitu isarraa barate warra akka Sheekh Mahammad Zabur Harargee Lixaatii irraa barate lakkaawamee hin dhumu ulamaa'onni bihaarri arraan tana ilmi isaanii raabsaa jiran jechuudha. Kana malee sheeyni yeroo dabarte yeroo dukkanaa san keessatti waan ajaa'iba sitti ta'u keessa nu bilbileeti yeroodha sila baafannu isin qabuudha deeman ogguunii fi jan bar badii jechuu yoo nufi dhagee nu bilbilee kottu makaddaa fudhadheetiin jira firaasha fudhadheetiin jira si wajjiniin hidhama
akkana itti biyya baate taanaan nu cabsite hootu ji'eeti nama adda addaa mataa kiyyarraa eegalee gaafa silaa rakkoon jabaattee biyyarraa bahuu keenya hunda nu deebisaa ture. Yeroo aduun nutti hammaattee nutti guyyaadhaan nutti dukkanootee sheekha bira dhufnee sheekha akkanaaf akkana jedhan aduun tanatti mari'atte tanarratti rakkoon adda addaa gama abaashii wal qabattee gama gabroonfataa adda addaatiin wal qabattee guneefitti himanne sheekni haasawuma tokkoon akka waan nutiin kun rakkoon takka nu bira hin jirre nutummaan mootii taane haasawaan nu tasgabbeessee bira yaana akka yeroon biratti as deemnuu fi yeroon isa bira achi deemnu nuuf adda jechuudha. يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة umrii dheeraa amantaa islaamaa barsiisuu irratti dabarsaniifim aalimman ulamaawota darasaafim sheekan hedduu oomishan bu'uura taasifachuudhaan hordoftoonni amantaa musliimaatiifim hawaasni isaanii maqaa sheekha sheekanii jedhu badhaasuu akka danda'anis sheeyni sheekanii sheekh Aadam Tuulaanii dubbatu. Umriin kee dheeratti emni barsiisuu kaitti namni hedduun irraa barate jechuudha. Amani ma jiru anuma irraa barate jecha kan mara jiru. Amma olaashee amma ishee mootorfaalleen sadii isaadha isaan jechuudha. Isaa achi Sheekh Ahmad Abdullaa faadhaa jira. Warra gaafaanan dura biyya tana dhufe baraterraa barsiisuu irra jiran gamaan iyyaatti allaa ramuu ijoollee jedhanii bangudduma kirishaati jira. Nama hedduun irraa garuu nama hedduun irraa barate umriin dheeratte nama hedduun irraa barate sirma irraa jiran jechuudha. Tuulaan biyya tana tuulaa jedhanii maqaa dhaloo maqaa biyyaati. Wanni itti hirkamu namni biyyaa fi gosatti hirkata namni. Amman gaara kana achitti nooleen na beekan tuulan na beekan nooleen na beekan asoggaan dhufe tuulan na beekan jechuudha. يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة sheeyni sheekanii kun sirnoonni dabran hundi isaan roorrisaa akka turaniifim wayita ilmii amantaa musliimaa barsiisaa turanittis gufuun guddaan hedduun isaan mudachaa akka ture ni yaadatu. Biyya tana keessatti namoota yaanni adda addaati hedduu jira jechuudha. Biyyi tuula jantuun uumtu biyya qabeenyaati. Biyya qabeenyaa tana namni dura oltee warraa fudhachuudhaaf. Hoggaan uummata keenya kana waa'ee dhugatti diin ufaa dhoorku hujuballee geessanii waa qalu hujuballee geessanii dhiqanii waa rabbilee kadhatu kun ta'uudhaan hoggaa qabsu walii goone namoonni immoo kana karaa godheefi jira hoggaa kun dhufanii biyya dhufanii kenna haajaa teenya nu baasaa jedhaniin haajaan teessan hin taatu Sheekh Aadam jaa isin taate jettanii waltaa isiniif kennaa jedhaniin jechuudha. Kun amma tun qabsoo hadhooytu dhachamtu. Yoo akka isaan jaan hojii jees fuuldurii kee bade jechuudha. Yoo akka isaan jaan didees ammaa fi dhaana bira taa'e jechuudha. Isa warra mootummaa ijoolleen jiru waan mootummaa himanii jira waan biyyaa himanii jira waan garaa keessa qabatanii jira. Anaa waan mootummaan beene barsiisu malee gara mootummaan dhiyeessanii hidhaan gaafasee amma sadii baatishan. Amiilee kiyyaa kun keessa cudhaan miila kiyyaa kun ka'uumaadhaati miti kibirooti malee. Miila kiyyaa keessa maan biqilu takkaa jira amma ta'ee isin biqee firraa guru takkaa jira. Sanii guddoo san rabbiirraa afaan iddoon dubbannu san. Nuti mootummaan dargiidha. Namoota nam tokko namni kun abaawoodha. Takkaa jaarra je'een ragaa fitin jettuun nama jeefti malee. Adoo isiin akkasi jettuu
nulleen adoo silaafuu gaajalli rabbi malee hin jiru eegannu nama hedduu hiine hedduu ganne wanni utu sodaannu kun alaa sodaannu akkasuma jirti faayidaan teenya maaliidhaan mootummaan haasawwatte jechuudha mootummaan guddoon haasawwatte jechuudha. Orma dura akkana moggaa isaan himaniif nama gatan san hidhan san shaayida fidaa jedhan jechuudha. Nuti gama Haramaayaati bakka ittoo hidhaan teenya taa'ee galamte shaayida ni qabna shaayidni san nuun dhihaatu jedhan jechuudha. Maaliif hin dhihaanne ormi guddaadha yoo shaayida irra baane jiruun teenya hin jirtuu jedhanii nuun dhufan jedhan jechuudha. Mootummaan yaaddee jecha mootummaa namtu adargiitu. Shiddaan nama kana kajjeefne akka malee jeefne hiine akka malee hiine darsiseente jechuudha. Namni kun jedhabee jira, harkinaafatee jira, hadu'ee jira, hangan qabu. Akkam goona orma kana. Alaa dubbiin san dhumteen hunjaan wasii kasan